Akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii jirtanii jiru jireenya maal fakkaata alhamdulillah as geenye jirra galata rabbiiti baganaaf jiraatanii ulfaadhaadha tamaamsoo laayik godhaa koomentiilee jalatti nuufannaa yaadni keessanis nu jabeessa ulfaadhaa wal jajjabeessinaa yuutuubii keenya illee laayik godhaa sheer godhaa abshir hamma rabbi nu laaffisatti wajjin jirra Walindaganu wajjina dhaabannaan isiniyyaa tamaam shaworo laayik godhaa subscribe godhaa koomentii jalatti kana bakka qaa jettu san qaa godhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtan nagaa fayyaa keessanii jirtanii alhamdulillah jirra as geenye jirra. Ani tamaam shawoodha. Baga Ramadaana guyyaa 15 geessanii isinii jenna nama jalqabee hamma dhumaatti xumura rabbi nu haa taasisu. Akkam nagaa fayyaa keessanii jirtanii jiruuf jireenyi maal fakkaata baga guyyaa har'aa geessanii ammallee itti dabalaadhaa nama hamma dhumaatti xumura rabbi nu haa taasisu. Du'aa inni nu gatinaa du'aa keessanitti jabaadhaa. Akkam nagaa fayyaa keessanii jirtanii alhamdulillah baga naaf jiraattanii yuutuubii keenyaas laayik godhaa sheer godhaa koomentii jalatti kannaa yaadni keessanis nu jabeessa wal jajjabeessinaa wal cinaa dhaabbannaa bakka kurub jettu sanillee quba keessanitti buusaadha nun dagatinaa sheer godhaa laayik godhaa namoonni yaada qabdanis jalatti nuuf katabaadhaa yaada keessan nuuf barreessaa nu jajjabeessu wal jajjabeessinaa koomentiis nuuf kaa'aa yaadni keessan nu jabeessaa hamileen keessanis nu jabeessaa namoonni maatii nuuf taatan sheer godhaa namoonni maatiin ta'in haaroon immoo maatii nuuf ta'a manni keenya kun akka guddatu nu guddisaadhaa jajjabaadhaa wal jajjabeessinaa wal cinaa dhaabbannaa wal gargaarraa hamma dhumaatti hamma rabbi nu laaffisetti wajjin jirraan isiniin jaa galatoomaa ulfaadhaa irra deebuudhaan baga Ramadaanaa 15 geessan isiniin jechuun barbaadaa nama jalqabee hamma dhumaatti xumuru rabbi nu haa taasisuun isiniin jaa du'aa keessaniif illee aamin aamin jennee jirra. Irra deebuudhaan akkam nagaa fayyaadhaa baga rabbiin guyyaa kanaan isin ga'e jechuun barbaadaa. Uummata musliimaa kan addunyaarra jirtan hundumaa baga guyyaa har'aa geessan isin jechuu barbaade naaf galatooma ulfaadhaa jajjabaadhaa wal jajjabeessinaa wal cinaa dhaabbannaa yaadni keessanis nu jabeessaa du'aa inni nu dagatinaa wal cinaa dhaabbannaa ulfaadhaa galatooma yuutuubii keenyaas sheer godhaa laayik godhaa koomentii jalatti nuuf kannaa. Laayikii hodhammeessaa yoo laayikii hodhammeessitan viidiyoon tun nama baay'ee bira dhayti laayik godhi sheer godhi viidiyoo tana sheer yoo goote rabbi biraayis jazaa argachuu dandeessaa. Waan obboleessi tokko dubbate obboleessa biraatiif yoo ergaa bareedaa taatee yoo sheer goote jazaa argachuu dandeessaa. Jazaakumullah khairan jennee jirra jajjabaadhaa musliimoota addunyaarra jirtan hundaa'u baga Ramadaanaa guyyaa 15 nagaan geessan isiniin jechuu barbaannaa jajjabaadhaa wal jajjabeessinaa wal cinaa dhaabbannaa tamaam shaworoo laayik godhaa sheer godhaa koomentii jalatti kannaa du'aa keessaniinis nu dagatinaa galatoomaa ulfaadhaa viidiyoo birootiin hamma walitti deebinuti jajjabaadhaa wal jajjabee Ramadaan milkii akkasiniif ta'u abdii qabnaa. Yuutuubii keenya sheer godhaa laayik nuuf godhaa koomentii jalatti kannaa yaadni keessa nu jabeessa wal jajjabeessinaa laayik godhaa sheer godhaa hamma yeroo boodaatti walitti deebinu nagaattiin isiniin jaa yaadni keessa nu jabeessaa tamaam shaworoo laayik godhaa koomentii jalatti kannaa jajjabaadhaa wal jajjabeessinaa wal cinaa dhaabbanna. Ramadaana kunis Ramadaana milkii akkasiniif ta'u abdii qabnaa wal jajjabeessinaa wal cinaa dhaabbannaa. Akkam jirtan nagaa Ramadaana irraa dadhabbiinuu akkamii isin ibaadaa haalli jiruuf jireenya maal fakkaata bareedaadha as keenya jira garuu alhamdulillah Ramadaana kana keessa viidiyoo gadi dhiisu jechuun ture garuu yeroo tokko viidiyoo gadi dhiisuun bareedaadha maaliif ni jira jechuma poost goone garuu poost illee xiqqoo ammeessinee jirra ifamu nu godhaadha akkamii nagaa fayyaa qabdanii jirtanii baga jiraattanii ammallee jiraadhaa ulfaadhaadhaa yaadni keessanis nu jabeessaa wal cinaa dhaabbannaa ulfaadhaadhaa tamaam shaworoo